akkana jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 tokkicha ilma isaa nuuf itti biyya lafaa hundinuu jira kutaaba cawal kullu kan waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuuf itti kun isatti kan amanu hundinuu haa qabaatu malee Yesus dunia kana vergi Wangeela Kristos isa tola jireenyi sii kennameera. Yesus jaalata yommuu namaan jennudha. Waaniif hin jirru namni duuni jiraatte maaliif obboleettii kana bira yookiin obboleessa kana bira na teessise waaqayyo jennee yaaduutu nurra jira. Akkasumaan dabarsinu miti bara 2018 waaqayyo ajandaa nutti kennaa jira. Waaqayyo mata duree nutti kennaa jira. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Gooftaatti kan jaallatamtan lafa kanarra kan jirtan sagalee kana dhaga'uudhaaf anaaf isiniif yeroo isaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jaallataadha. Nama hundumaa jaallata. Namoonni immoo kanan beekan ta'uu danda'a. Isin beektu warra dana jirtan kun jaalala Kiristoos kana mi'eeffattaniittu. Kanaafi si jaallachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maalin argine bakka hin taane iddoo gaddeebii kana dhufee nu sassaabe iddoo hin taane iddoo ulfinaa nuuf kenne waaqayyo marcuma ulfinaa nuu dhaabe jireenya ulfinaa kana nuuf kenne. Kanaaf namoota bakka ulfinaa hin jirre namoota jireenya sin qabdan kana hin qabne yeroo itti dhiyeessinu akka ta'e yaadachuutu nurra jira. Waaqayyo si buufachuudhaaf jecha waaqarraa dhufee lafa kana ilaale lafa kana millate. Namoonni gaafa Yesuus Kiristoos gara lafa kanaa dhufe akka hoolota badanii turan jedha. Akka hoolota badanii gara tiksee isaanii gara eegduu lubbuu isaaniitti namoonni deebi'an. Kanaaf namoonni kanan beekan baay'een anaaf isinirraa tokko keenya Yesuus Kiristoosin kan amane hundumaarraa kan barbaadamu isa kanadha. Filiphisius boqonnaa 2:6-7 gad of deebisee biyya lafaa kana keessa dhufee si barbaacha. Har'a sagalee isaa yeroo dhageessan mata jabeeyyiin ta'inaa jira Ibroota keessatti immoo. Kanaaf iddoo kana kan jirru ergaa tokko fudhannee baana har'a Yesuus isa na jaallate, Yesuus isa na barbaade, Yesuus isa nama na godhe, Yesuus isa kaleessa na baatee na fide kana namattan himaa. Nan dabarsaan immoo jennee jireenya keenya kana guuttannee mudhii keenya hidhannee addana ba'uutu nurra jira. Firoota koo gooftaatti kan jaallatamtan biyyi lafaa kun akka nu eegaa jiru beektu. Addunyaan kun akka nu eegaa jiru beektu. Lafti wangeelli hin geenye baay'een isaa anaaf isiniin eegaa jira. Mana keenya ho'ifannee akka jiraannu hin barbaadu waaqayyo. Naannooma keenya qeema keenya keessaa akka aaraadhaa naannooma tokko naannaa akka jiraannu hin barbaadu waaqayyo. Waaqayyo misiyoonii naa ta'i. Dhaqii lallabii dhaqi waa'ee koo namatti himi. Dhugaa ba'i nuun jechaa jira. Kanaafi mudhii keenya hidhachiisu barbaada waaqayyo isa kanaan. Egaa kottaa har'aa waamicha waaqayyo akka Isaayyaas 55 lakkoofsa 6 gubbaarra jirutti yeroon argamuu danda'utti waaqayyoon barbaada. Yeroon dhiyoo jiru
yeroo waaqayyo nutti dhiyaatee jiru waaqayyoon isa arganne kana namootaan ga'u ariifannee barbaannee misraachoo jennee immoo namootatti himuu nu barbaachisa. Kanaaf har'a iddoo kana kan jirru manni nama baay'eedhaa waan guute fakkaata malee guutuu miti. Jireenyi nama baay'ee guutuu fakkaata malee guutuu miti. Egaa namooti baay'een dhaabataa jirtu iddoo kana isinii waan jennu hin qabnu gaa waaqayyo isiniif dhaabatu. Haaleluyyaa. Ulfina waaqayyootiif dhaabataa jirtu waaqayyo mana keessaniif haa dhaabatu. Qe'ee keessaniif haa dhaabatu. Isin warri taa'aa jirtan kunis waaqayyo mana keessaniif haa dhaabatu. Bara keessaniif haa dhaabatu. Egaa sagalee waaqayyo haa dhageenyu. Fudhannee abaanu addanaa. Magaalaa waaqayyo nutti kenne kana keessatti itti gaafatamummaa guddaa qabna. Anaaf isin irra caalaa magaalaa kanaaf itti gaafatama kan qabu tokko illee hin jiru. Furoo tokko. Kanaaf waaqayyo magaalaa kana keessatti jiraattota arganu godhe magaalaan keenya kun maalitti jirti? Ollaan keenya maalitti jira? Mannumti keenya immoo maalitti jira? Manuma keenya keessaa uyyoonaa. Kan Yesuus Kiristoos kana sirriitti hin beekne jiraachuu danda'a. Kanaaf namoonni baay'een Yesuus kanatti mana cufanii mana keessa taa'u. Alatti manatti cufanii balbalatti cufanii. Ofii isaaniitti mana jiraachuu barbaadu. Kanaaf Yesuus Kiristoos isa ala dhaabataa jiru kana ol galchii jennu namootaan si fayyada. Mana kee ijaara. Mana kee sirreessa. Warri ogummaa mana ijaaruu qaban mana ijaartonni suni dhagaa sana fuudhanii ala kaa'an jedha. Inni garuu dhagaa mataa golee qajeelchu ta'e jedha. Innis Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoos mana keenya qajeelcha. Bara 2018 itti adeemaa jirru kana Waaqayyo bara nuyi ija jabinaan wangeela lallabnu nuuf haa taasisu. Bara nuyi sodaa malee waan tokko saalfii malee Yesuus Kiristoos gooftaadha jennu nuuf haa taasisu. Qaanii nu harkaa furu Waaqayyo. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama natti leeyya'an immoo gubbaattan itti leeyya'a jedhe. Waaqayyo hunduma keenya nu haa oolchu. Waaqayyo waldaa keenya waldaa misiyoonii haa taasisu. Waldaa wangeelaa ittiin geessu. Dhaloota biran geenyen wangeela kan geessu waldaa amanamtu akkasii nuuf haa taasisu. Barri nu itti adeemaa jirru bara nagaa, bara araaraa, bara jaalalaa, bara tokkummaadhaaf ibsaa wangeelaa ol fudhannee baanu hunduma keenyaaf haa ta'u. Waaqayyo sadhageenya sagalee isaa nuuf haa eebbisu. Harka keenya walitti rukunnee sagalee Waaqayyootiif Waaqayyoon galateeffannaa. Galanni hundinuu Waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Yaa Waaqayyo maqaan kee haa galateeffamu. Sagalee kee amma dhageenya keessa keenya nuu kaa'i. Sabna mana baay'atee yaa'e kun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbannaa isaatiin duwwaallee tun ta'in adeemsa isaatiin guyyaarraa magaalaa kana keessatti wangeelli halallabamu. Nagaan magaalaa keenyaaf haa ta'u. Waaqayyo baratti adeemaa jirru kana maqaa gooftaa Yesuusiin bara nagaa nuuf taasisi. Yaa Waaqayyo si kadhanna harka keessan ol kaasame gabaabsee waa kadhadhaa. Ilaa yaa Waaqayyo yeroo gara dhumaa kana yaa Waaqayyo birraatti adeemaa jirra. Yeroo gara dhumaa kana qilleensa keenya nagaa nuuf taasisi. Yaa Waaqayyo qilleensa hamaan magaalaa keenya rukutiin. Bokkaaf cabbiin oolchi yaa Waaqayyo. Maqaa Yesuusiin bubbee garmalee nu oolchi yaa Waaqayyo. Balaa akka tasaa, balaa namtolchee, balaa uumamaa maqaa Yesuus Kiristoosiin magaalaa keenya irra dabarsi. Magaalaa keenya magaalaa nagaa nuuf taasisi. Jaalala kee nuuf haa ta'u maqaa Yesuusiin ameen. Tole Waaqayyoon hin galateeffannaa. Luba Tsaggaayidhaan maal jennaa? Ayyaana isaa isaaniif baay'isu jecha guddaa Waaqayyotti gammannaa. Tarii guyyaa har'aa kanaa cidha lama qabnaa jedhee yaada. Akkan ofii kootiitti tokko wangeela mootummaa Waaqayyo akka lallabnu Waaqayyo ergama nu biraa qabu karaa saba kanaa akka raawwatu hojii kanaaf Waaqayyo nu kaasee waggaan isaas naannee dhufe. Inni kan biraan immoo Waaqayyo bara 2017 kana keessatti haala bareedaa akkasiitiin iddoo kan biraa yoo ilaaltan lafti sigigaatee namoota baay'ee nyaateera. Bokkaa maarroobee mana namaa diigee lubbuu balleesseera. Qilleensi ka'ee mana namaa akka hin jirre godheera. Kana keessatti Waaqayyo gara biyya keenyaatti fuula deebisee araarri nagaan biyya kana keessatti akka hojjetamu Waaqayyo godhee. Kanaaf wangeela kana gaariitti akka lallabnu bu'aa isaa ofirratti argineerra. Kanaaf yoo Waaqayyoon galateeffannee nullee yaasisu jechuun barbaada. In galateeffanna Waaqayyoon namni hundinuu harka keenya walitti buufne.
inni kan biraan akkuma kana biyyi keenya wangeelaan akkuma beekamu ol deemtota baay'ee maatii harkaallee didanii ba'anii kan guyyaa irraa kana dhufan argaa jirra gidduu keenyatti. Umurii giddu galeessaa akkasii kana biyyi lafaa fudhatee baduudhaaf kan jedhe namoota baay'ee Waaqayyo qabee iddoo kanatti hojii Waaqayyo akka hojjetan wangeela akka lallaban godheera. Kana duwwaa miti abbootii keenya abbootii amantii warra isaan irraa wangeela dhageenyillee kunoo nan dadhabaa utuu hin jedhin lafa kana deemanii ulee isaanii dhaabbatanii wangeela isaanii qabatanii iddoo kana dhaabbatanii waa'ee wangeela mootummaa Waaqayyoo akka dubbatan wanti nuyi kaleessa isaan irraa barre har'as akka jiru of gidduutti isaan kanas argaa jirra. Waa'ee kanaatiif daballee Waaqayyoon galateeffanname namni hundinuu galateeffadhaa. Kanaaf Waaqayyotti guddaa gammannaa. Amma kanatti aansuudhaanii karaa luba tasfaadhaa waa'ee dhimma hojii kanaan kan wal qabatu waan gabaabaa dhageenya. Erga isa dhageenye booddee saafeetti dabarraa amma isaanii fannisachuudha. Guyyaa tokko qaammee bara 2017 nagaa faraarri Waaqayyoo hunduma keenyaaf haa baay'atu. Baga Waaqayyo hunduma keenya eegee geggeessee hamaa bara 2017 keessa turre dabarsee ce'umsa bara 2018 torban qalbii diddiirrannaa qaammee tokko guyyaa har'aa kanaan isin ga'ee xinnaan guddaan abbootiin haadhotiin dargaggoonni guutummaan keessan baga geessani. Hojii ergamootaa boqonnaa 17 lakkoofsa 26-27tti akkas jedha. Sanyiin namaa hundinuu namicha tokkicharraa argamanii irra lafaa hundumaarraa akka jiraatanii godhe bara isaan itti jiraatan iddoo taa'umsa isaaniitti daarii godhe. Kanas Waaqayyoo akka isa barbaaddataniif qaqqabataniifis akka isa argataniif godhe. Ammallee Waaqayyo hunduma keenyatti fagoo miti. Akkuma jedhu sagaleen Waaqayyoo inni bara jiraannu yookaan umurii iddoo jiraannu yookaan biyya daangessee yommuu nuuf kenne sababa ofii isaa qaba. Nuyi hundumti keenya sababii lafa kanarra jiraannuuf beekuuni yaada Waaqayyo nuuf qabu beekuuni yaada Waaqayyoo beeknee jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Sagaleen Waaqayyoo kun akkuma dubbate bara isaaniitti iddoo taa'umsa isaaniitti yommuu daariitti godhe hammattii jiraatan sana keessatti Waaqayyoon akka barbaaddatanii fi akka isa argatanii fi akka isatti jiraataniif umurii isaaniif kenne daangaa lafaa isaaniif kenne laficharra yeroo Waaqayyoon barbaaddatan akka laateef nutti hima. Waaqayyo jalqaba nama uumee jalqabee hamma har'aatti akka namni isarraa adda ba'ee jiraatu hin barbaadu. Kanas immoo namaaf Waaqayyoon kan gargar baasu namni Waaqayyotti adda kan akka inni ba'u kan godhu cubbuudha. Nama jalqabaa isa namni hundinuu irraa argame sana Addaamiin kan Waaqayyo irraa gargar isa baase cubbuu waan tureefi Waaqayyo Addaamiin barbaacha gara jannataa mukeetii jannataa keessa dhaqe. Har'ammoo Waaqayyo karaa tokkicha ilma isaa Yesuus gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin warra cubbuudhaan bannu nu barbaade har'ayyuu immoo warra gara isaatti hin deebi'in jiran barbaacha guddaa akka inni gochaa jiru beekamaadha. Kanaaf ammallee amma guyyaa har'aa kanatti sagaleen kun akkuma dubbatu Waaqayyo nutti fagoo miti. Biyya keenyattis fagoo miti. Magaalaa keenyattis fagoo miti. Dhuunfaa keenyatti illee nurraa fagaatee hin jiru. Waaqayyo isa nutti dhiyaatee jiru kan akka barbaaddannu isatti qabamne akka jiraannuuf wangeelli mootummaa Waaqayyoo lafa kana irratti erga lallabamuu jalqabee waggaa 150 ol lakkoofsiseera. Akka biyyaatti, akka waldaatti, akka maatiitti, akka dhuunfaa keenyaatti nuyi warri wangeela dhageenye kun barri nuyi Waaqayyoon itti beekne caalaa bara Waaqayyo nuu dabalee itti bubbulaa deemnu dubbii Waaqayyootti bishaataa jireenya hafuuraatti guddachaa
waaqayyoon beekuutti dabala akka deemnu malee barri lakkaa'amee nuu kennamu yeroon tokko darbee tokko yeroo dhufu bara dabarsine caalaa bara itti aanee dhufu bara waaqayyo irraa gargar baanu ta'uu hin qabu. Bara waaqayyoon isa darbe beeknu caalaatti barri dhufaa jiru kun bara nuyi waaqayyoon itti haleellee hubannuu fi jaalala isaaf hundee keenya jabeeffannee hariiroo waaqayyoo wajjiniin qabnu itti cimsannu akka inni nuu ta'uuf waaqayyo guyyaa kana dabalee nuu kenne. Kanaaf amantoonni sabni waaqayyoo beekuun kan nurra jiru waaqayyo bara 2017 kanatti dabalee 2018 nuu kennuudhaaf torbanoota qalbii diddiirrannaa 5 fuula keenya dura jiran kanatti yaada garaa keenyaa geddarachuu qalbii diddiirrachuu cubbuu bara darbee hojjenne jallina raawwanne jibba uumne hammeenya goone yeroo itti irraa deebine bara 2018tti yaada garaa geddarachuudhaan qooda jibbaa jaalala qooda ajjeechaa fayyisuu qooda wal dhiibuu wal hammachuu qooda wal irratti kan waliif yaadu bara waan gaariidhaan iddoo buufnu akka ta'e jallina hojjenne hammina goone bara gaarummaan bakka buufnu dabalee nuu kenne. Cubbuun urka bulee isa kaleessa bulfanne akka raawwannuuf har'a nuu daballe waaqayyo waan kaleessa goonetti akka gaabbinuuf guyyaan nuu kenname yeroon kun yeroo qalbii diddiirrannaati. Kanaaf nuyi ammallee akka dhuunfaa keenyaatti jireenya waaqayyo durattis ta'u nama duratti miidhagee dhaabbii jireenyaa hafuuraa tolee bareede akka qabaannuuf ulfinni waaqayyo akka nurraa mul'atu barbaada waaqayyo. Bara 2017 darbe jiru kana keessatti caalaa bara 2018 dhufu kana keessatti gara waaqayyoon beekuuf jaalala isaatti guddachuu isa amanachuuf isa abdachuutti cimaa akka deemnuuf waaqayyo nu haa gargaaru. Guyyaa har'aa kana guyyaan har'aa kuni guyyaa xumura waggaa bara darbeef jalqaba waggaa haaraa gidduutti sagantaa galateeffannaa kan bara darbeetii fi bara dhufuuf kadhachuudhaaf dhaabate ilaalchisee qophiin addaa qophaa'ee jira. Qophii kana ilaalchisee tokkoffaan waggaan kun waggaa tokkummaaf waggaa jaalalaa akka nuu ta'uu fi amantoonni waldaa warra wangeelaa makaana yesuus magaalaa Gimbii yookaan naannoo Gimbii guutummaan tokkummaadhaan guyyaa qalbii diddiirrannaa kanaa dirree kana irratti jalqabnee jirra. Kuni bara dhufu kana bara tokkummaan keenya itti cimu bara itti caalaa wal dhageenyu bara itti caalaatti waaqayyoon dhageenyu bara waliif yaannu bara waliin hojjennu bara wangeela kiristoosiin laga dabarsinu akka inni ta'uuf bu'uura ka'a jennee amanna. Lammaffaa waggaa tokkummaadhaan wangeela mootummaa waaqayyoo addunyaa biraan ga'uudhaaf nu biratti isa mul'ate kana dabarsinee warra wangeelli bira hin gahin jiru biraan ga'uudhaaf caalmaatti sammuun keenya banamee laphee keenya jaalalli guutee obboloota kanaan dura wangeela nuun gaalii adaraa nu bira ka'an kan harkaa akka fudhanne dabarsinee wangeela kana namoota kan biraatiin akka geenyuuf guyyaa yaadannoo jalqabaa keenyu ta'a guyyaan har'aa. Inni sadaffaan waggaa haaraa kana keessatti wal kuffisuu utuu hin ta'in wal hambisuu waliin dorgomanii inni tokko kufee inni tokko darbuu utuu hin ta'in wal qabatanii gara fuula duraatti deemuudhaan wangeela kiristoosiin bal'isuu kan agarsiisu gidduu keenyatti akka waldaa kiristiyaanaa warra wangeelaa makaana yesuus Itoophiyaatti dargaggootaan ispoortiin jalqabamu guyyaan itti eegalu guyyaa har'aati. Ispoortiin kuni akkuma biyya lafaa kana keessatti beekamu ispoortiin jaalalaa fi ispoortiin tokkummaadhaa fi ispoortiin obbolummaadhaaf kan jedhu jalqabuma uumamni isaayyuu dargaggoota kiristiyaanota gidduudhaa kan dhalate hojiin kun amma immoo karaa sabakaa keenyaa qindeessitoota koree dargaggootaa addumaan boordii hojii dargaggootaa sabakaa ta'anii hojii kana kan hojjechaa jiraniini barri kun bara inni itti bu'uura kaa'amee hojiin kun jalqabuudha. Kanaaf amantoonni ispoortii kana yommuu ilaallu yommuu argitanis dhimma kanarraa kan ka'e kan waa'ee hin baafnee fi akkasumaan kan ta'uu isaatti akkasin hin fudhanne
yaadachiisuu barbaada. Kun hojii mootummaa Waaqayyoo bal'isuu keessatti waldaan kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuusii ispoortiin iddoo ofii isaa qabatee dargaggoonni gama ispoortiitiin wangeela Kiristoosiin akkaataa isaan ittiin lallabuu danda'an caasaa waldattiitiin hojii wangeela bal'isuu keessatti karaa tooftaa wangeelli ittiin bal'atu ta'ee diriiree jira. Waldorgommeen har'a dirree kana irratti geggeeffamu waldorgommee tokko kufee tokko kuffisuu, tokko mo'ee tokko mo'achuu, tokko dahafee tokko darbuu utuu hin ta'in ergaa wangeelli dabarsuu attamittiin wal kaasuuniif walii wajjin hojjechuun yaada waliin gaanii walii wajjiniin tarkaanfachuun wangeela mootummaa Waaqayyoo kana bal'isuun kan karaa danda'amu dargaggoonni keenya wangeela nutti agarsiisuudhaaf qophaa'anii jiru. Kanaaf dargaggoonni ispoortiidhaan wangeela Kiristoosiin labsuu akkaataa itti danda'an caasaa diriiree jiru keessatti hojiin jalqabamu kun har'aa isa bal'aatiif isa guddaa utuu hin ta'in caafii yookiin mataasaa isinitti argisiifnee ammaa jalqabee torban kuniif ji'oonni fuula keenya dura jiran kan itti fufan ta'uusaa isin hubachiisuu barbaanna. Kanaaf amantoonni guyyaa har'aa iddoo kanatti walitti qabamne guutummaan gama jireenya hafuuraatiin guddinaaf jireenya Waaqayyo nurraa barbaadu kan bara haaraa kana itti gonfannee walii wajjin deemnu ta'uudhaaf Waaqayyoon kan walii wajjin kadhannudha. Addumaan guyyaa har'aa kana akka kanatti Waaqayyo nu gargaaree bara dabarsine bara 2017 keessa dabarsee 2018 kanaaf yeroo Waaqayyo nu tarkaanfachiisu waliin Waaqayyoon galateeffachuun waggaa dhufuuf Waaqayyoon kadhachuun hunduma keenyaaf barbaachisaa ta'ee waggaa sadaffaasaa guyyaa har'aa kana dirree kana irratti jalqabnee jirra. Walumaa gala hojii bal'isuu wangeelaa sabakaa kana keessatti hojjetamu hojii dhuga ba'umsaa ganna kana adeemsifamaa ture bara 2017 qaammee 2016 barreen gaddaa jalqabee hamma guyyaa har'aatti waggaa kana guutuu Waaqayyo jaalala isaan keessatti dhangalaasee hojii lubbuu haaraatti dhugaa ba'uu wangeela mootummaa Waaqayyoo kana bal'isuu keessatti magaalaa keenya baadiyyaa keenya keessatti halkanii guyyaa hojjetaa turan gurmuu dhuga baatotaa al tokko guutummaan keessan akka eebbiftan isin gaafadha. Waaqayyo sana eebbisuu nuu jedhaafi. Addumaan immoo hojiin kun iddoo kanatti akkaataa kanaan akka milkaa'u akka amma teenyee galateeffannuuf kadhannu kana utuu hin ta'in hojiin kun akka kanatti milkaa'ee iddoo kanatti akka raawwannuuf wallaansoon keessa dabarre salphaan turre. Waaqayyos kan beeku kan nu gargaaree kan nu bira dhaabate halkaniif guyyaa nu wajjiniin kan ta'e bara baraan galateeffamu galanni keenya inni jalqabaa Waaqayyo isa guddaa kanaatiif harka keessa walitti buusaa ililleedhaan Waaqayyoon nu galateeffadha. Sagantaan kun akka kanatti milkaa'ee iddoo kanatti akka geggeeffamuuf magaalaa kana keessatti geggeessaa akkuma turre guyyaa har'aa kana dirree kana irratti akka waliin galateeffannuuf qaamonni tumsa baay'ee kanaan nu godhan baay'ee galateeffachuun kan nu malu waan jiraniif inni jalqabaa galanni keenya akkuma amma ilillee dhageessiftan aduu kana nuu kenne bokkaa kanallee amma halkan ergisaatti bilbilaan illee nu bilbilanii nu wajjin kadhataa kan turan bilbila walitti hidhanii illee amma halkan walakkaatti waliif kadhachiisaa kan turan Waaqayyo bokkaarraa akka nuu dhaabuuf kadhatamaa ture edan malkaniittu dhagaan ture hirmaachaan ture kadhata kana Waaqayyoon galata nuu laadhaa fi dabalaati. Dirree kana keessatti guyyaa kaleessa amma sa'aatii ja'attu nu ayyamamuu isaa baay'ee sodaataa turre. Garuu Waaqayyo nu gargaaree addumaan waajjiroota mootummaa adda addaa waajjira kantiibaa bulchiisa magaalaa Gimbii kantiibaa bulchiisa magaalaa Gimbii kaleessa sa'aatii 2 ol baay'ee milkaa'ina sagantaa kanaatiif baay'ee nu wajjin dadhabaa turanii bilbila baay'ee fixanii kaleessa qabamaadha iddoon kuni nus iddoo kana akka gadhiifnu sodaataa turre. Garuu Waaqayyo iddoo kana nu wayyame akka kanatti akka galateeffannu godhe isaaniinis Waaqayyo sana eebbisu naa jedhame. Akkasuma immoo walumaa galatti waajjira
bulchiisaa fi nageenyaaf milishaa bulchiisa magaalaa Gimbii, waajjira poolisii magaalaa Gimbii, waajjira poolisii aanaa Gimbii, waajjira dargaggoof ispoortii aanaa Gimbii, waajjira dhimma gurmaa'insaaf uummata magaalaa Gimbii, akkanumas immoo koree liigii babal'isuu wangeelaa sabakaa Gimbii, boordii hojii dargaggootaa sabakaa Gimbii, jaarsolii waldaa magaalaa Gimbii sabakaa Gimbii keessa jiraatan guutummaa Waaqayyo milkaa'ina hojii kanaaf dammaqina isaan keessa kaa'ee dhama'iinsaaf yaalii guddaa nu wajjin gochaa turaniin hojiin kun akka kanatti milkaa'ee jalqabee jira. Kanaaf Waaqayyoon guddaa galateeffannaa, walumaa gala isaan kanaa Waaqayyo isaan eebbisuu naa jedha. Amma kanattaanii waan tokkoon gaafadha. Waggaa kana guutuu bara 2016 qaammee gaafa lama barreen gaddaa naannoo Madiniitti galateeffanne turtaniitu achitti galateeffannee bara kanaaf kadhanne nu ga'eera moo nun geenye Waaqayyo har'aan mee carraa ta'ee bara kana keessa gara gooftaatti kan dhuftan wangeela Kiristoositti kan amantan barri 2017 waamicha ifaa kan isinii ta'e wangeela dhageessanii kan amantan bara 2017 kana keessa lafa jirtan harka keessan ol qabame kan amantan kan bara kana amantan bara kana kan amantan lubbuu haaraa jechuu kooti bara kana kan amantan wangeela kan dhageessanii amantan Waaqayyo isin haa eebbisu. Amma isaan kana bara dhaloota isaaniiti waggaan kun waggaa kana kabajadhaa waggaa lammaffaatti dhalattan wangeela Kiristoos ifa fayyinaa kana itti argattan mootummaa Waaqayyootti jabaadhaa dubbii wangeelaa dhageessan itti cimaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Baga nagaan dhuftanii barreen gaddaa yeroo akka itti galateeffanne nu wajjin hin turreessin. Amma immoo akka carraa ta'ee har'a gara iddoo kanaa kan dhuftan amanuu kan barbaaddan akka isinii kadhatamu kan barbaaddan gara gooftaa kanatti harka kennachuu kan feetan jaalalli Kiristoos hojiin hojjetamaa jiru kun kaleessa kan dhageessan keessa keessan kan bule har'a kan amanuu dhuftan yoo jiraattan harka keessan ol qabame yoo jiraattan kan amanuuf dhuftan isinii kadhatama isinii kadhanna isinii galateeffannas gooftaatti harka kennachuu kan barbaaddan yoo jiraattan har'a kan dhuftan har'a kan amantan amanuudhaaf gara iddoo kanaa kan dhuftan yoo jiraattan harka keessan ol kaasame lafuma jirtanii tole yoo namoonni fiddanii yoo jiraattan hin jirtanis immoo yoo ta'e guyyaan borii banaadha waldaan kiristiyaanaa guutummaa waldaa keenyaa keessatti hin kadhatama isinii fi harka keessan gooftaa kanatti akka laattan waamicha isiniif dabarsina. Amma yeroon kun yerootti bara darbe kanaaf Waaqayyoon galateeffannu bara dhufu kanaaf Waaqayyoon kadhannu namoota kanaaf iddoo kanatti argamne Waaqayyoon kadhannu kadhata gabaabaa obboleessi keenya hojjetaa wangeelaa caalaa wajjiniin yeroo Waaqayyoon kadhannuudha. Ol kaanee hundumti keenya Waaqayyoon kadhanna. Isa booddee daqiiqaa muraasaaf ispoortii dargaggootaatu argisiifama. Ingalateeffannaa in kadhannas in galateeffannasi waggaa darbe keessatti Waaqayyo hunduma keenyaaf eeggannaa guddaa godhee bara isaa keessa ciniinsoo guddaan kan ture wal'aansoo jabaan kan ture keessatti Waaqayyo nu gargaaree bara 2018 darbuudhaaf qaammee tokkoffaa isa jalqabanne kanaan kan nu ga'e maqaa Waaqayyoo nuuf eebbifamu. Sagalee Waaqayyoo keessaa dubbiseen ittiin Waaqayyoon galateeffannaa. Isaayyaas boqonnaa 6:5 jiru yommuu sanii wayyoo kaa ani nama arrabni isaa xuraa'ee namoota arrabni isaanii xuraa'ee gidduus kanan jiraadhu waanan ta'eef iji koos Waaqayyoo mootii maccaa waan argeef nan bade jedhinan iyye. Kanarratti Suraafel warra achi dhaabbatan keessaa barbadaa ibiddaa isa qabduudhaan iddoo aarsaatti fuudhee harka isaatti qabatee gara kootti balali'ee barbarichas afaan kootti buuse. Kunoo kun afaan keetti waan bu'eef yakki kee sirraa fuudhameera, cubbuun kee siif dhiifameera anaan jedhee 8 dabala. Yommuu sagaleen Waaqayyoo isa eenyuunan ergaa eenyutus ergaa nuuf dhaqa jiru dhaga'ee
achumaanis ani immoo kunoo asan jira na ergi nan jedhee ameen. Kadhanna Waaqayyooni. Wayyoo kaa namoota arrabni isaa xuraa'e anis arrabni koo xuriidha. Nama akkasii wajjinan jireenya jiraataa jira. Wayyoo kaa jedhee gaafaniin iyyuu Suraafeelii iddoo aarsaatii qabduudhaan barbadaa ibiddaa iddoo aarsaatii fuudhee gara kootti balali'ee arraba kootti buusee kun arrabni keetti abdii kun arraba keetti waan bu'eefi kunoo cubbuun keessii dhiifameera yakki keessii dhiifameera anaan jedhee jedha. Gara gachallaatti eenyuun an ergadha sagalee jedhumu nan dhaga'e asan jiran jedhee jedha. Waaqayyoo ergaa isaatiif nu ka'ate. Waaqayyo warra isaaf ergamaniif Waaqayyo arraba isaanii qulleessee nagaa guutuu kenneefi warra bara dhufuuf immoo Waaqayyo injifannoo guddaatti galmeessu nu haa godhatu Waaqayyo. Ameen ameen. Waaqayyo arraba keessan haa qulleessu. Meesa kana jabaadhaa Waaqayyo gaariidha. Namoonni arra dhuftanis namoonni kaleessa dheengadda keessa jirtan fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii fudhachuuf kan dhuftanis yoo jiraattan kan kaleessa dheengadda immoo ittiin fayyitani harka keessan ol fuudhaa Waaqayyo walii kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa gargaaraa amanamaa michuu dhugaa ilaa isaan kun sabni kee ulfaatoon kun harka isaanii gara keetti ol fudhatanii jiru. Arrabni kun arrabni isaan qaban kun arrabni isaanii saayitii kana yeroo kana sinnuu kenne maqaa gooftaa Yesuusiin kan qullaa'e haa ta'u. Yaa Waaqayyo arraba keenya nuu qulleessi. Yaa Waaqayyo arraba keenya nuu dhiqi. Arraba keenya biddi kee nuuf haa tuqu. Arraba keenya biddi kee nuuf haa qulleessu. Yoo arrabni keenya qullaa'e dhuga baatu kee taana. Yoo arrabni keenya qullaa'e afaan kee taana. Yoo arrabni keenya qullaa'e dubbii qulqullaa'aa dubbanna. Nu qulleessi. Yaa Waaqayyo nu qulleessi. Arraba keenya qulleessi. Arraba keenya qulleessi. Arraba keenya qulleessi. Nu qulleessi yaa Waaqayyo. Namni arrabsaa qullaa'e siif ergamuutti of hin qabu. Yaa Waaqayyo nu qulleessi. Carraa kanaan qabeessiin kadhaa yaa gooftaa. Ilaa biyya keenya saba keenya hawaasa keenya magaalaa keenya baadiyyaa keenya sitti laadhanna saba keenya sitti kennanna maqaa gooftaa Yesuus wajjin nu ta'i. Qilleensa hamaa dhufaa jiru bokkaa hamaa dhufaa jiru cabbii hamaa dhufaa jiru lola hamaa dhufaa jiru biyya keenya irra dabarsi yaa Waaqayyo. Saba keenya irra dabarsi yaa Waaqayyo. Biyya biraatti waan baay'ee dhaga'aa jirra. Kirkira lafaa baay'ee dhaga'aa jirra. Sochoo lafaa baay'ee dhaga'aa jirra. Hin dhageenye malee hin argin jirra. Kun akka nun quunnamneef gara keetti harka keenya ol kaafanneerra. Yaa Waaqayyo biyyi keenya kana hin argini. Sabni keenya kana hin argini. Hawaasi keenya kana hin argini. Wanti ta'uuf jedhu nurra haa darbu. Wanti ta'uuf jedhu saba keenya irra haa darbu. Abboolii koorra harmoolii koorra boleessa boleettii koorra haa darbu. Dabarsi yaa Waaqayyo nurra. Dabarsi abbaayee koorra. Dabarsi harmee koorra. Dabarsi obboleettiirra. Boleessarra dabarsi. Hingootaa si haa galatu. Maqaan kee nuuf haa eebbifamu. Carraa kanaa qabeensiin kadha. Taa'ullee dadhabaa kan jiran dhaabachuu kan dadhaban. Haadaa kan dhufan. Hafuura dheeraa baabachaa kan dhufan. Dhiphataa kan dhufan. Saayitii kana maqaa gooftaa Yesuusiin kan fayyana ta'ani. Kan fayyana ta'ani. Sin nama fayyisaa kan fayyana ta'ani. Ati araara qabeessa. Ati karaara dhugaadha jireenya. Ati araara qabeessa. Ati fayyisaa ilmaan namaati. Nama hundumaaf yaada gaarii qabda. Sabni kee haa fayyani. Nagaa guutuu haa qabaatani. Maqaan kee nuuf haa eebbifamu. Harka walii keessanii qabaa jabaadhaati. Sin rakkisuu koo hin ta'in malee Waaqayyoo waliin jedhame. Si wajjin haa ta'u jedha. Harka isaatiin jedhame. Harka kee hiixatee haa qabu jedha. Hin sodaatin jedha. Hin na'in jedha. Waaqayyo si wajjin jedha. Hin raafamin jedha. Waaqayyo si gargaara jedha. Sa itti yaaddaa jirtu sanaan hin duutu jedha.
hinna injera sirra kaera sirra fuda maera hallelujah 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 baba tani dufan kana birada bane hida bura tani dufan kana birada bane hafayyane haykamane maqaa Yesus gooftaatiin barri fuula ijoollee keerra jiru kuni bara tarkaanfii haaraa isaaniif haa ta'u bara waan haaraatti tarkaanfatan haa ta'uu fi bara waan eebbaatti tarkaanfatan haa ta'uu fi bara waan ulfinaatti tarkaanfatan haa ta'uu fi bara waan gaariitti tarkaanfatan haa ta'uu fi galatoome jabaadhaami waan isaan beeku hinna'in waliin jedhaame hirraafamin jedhaame hin sodaatin jedhamayyo hin sodaatin Yesus karaara dhugaara jireenya inni fayyisaadha iyyaaddaini hallelujah barri 2018 ji'a tokkoffaa keessa yookaas maskaram tokko yookaas fulbaana tokko irratti wanti amanama tokko yoos keessaa hin quunnamin mana isaanii wanti haaraatti ola galu malee wanti hamaan itti ol hin galin min harkaa fuudhaa wantaana wanti hamaa saba kee kanatti mana isaaniitti ol hin galin ol hin galini wanti hamaa mana isaaniitti ol hin galini dida hin ta'u jedhame waan gaarii malee jedhame wanti hamaan jedhame mana kootti ol hin galu jedhame hin ta'u jedhame hallelujah mana keetti waliin galii waliin jedhame mana keetti ol hin galii waliin jedha hallelujah wanti hamaa sin gaaga hin jedha sirraa darbu jedha hallelujah maqaa gooftaa Yesuus mana keessa irra wanti hamaa haa darbu namni kufee nu jalaan cabin namni madaa'in du'a akka tasaatti hin kennamin maraatummaatti hin kennamin ciisee achumatti namni nu jalaa hin hafin harka saba keetiin haa qabi harka garboota kee kan haa qabe carraa kana miilli isaanii kan dhukkubu duddi isaanii kan dhukkubu garaachi isaanii kan dhukkubu dhibee kaleen kan rakkatani dhiibbaa dhiigaan kan rakkatani sukkaaraan kan rakkatani HIV illee kan keessa jiru dhibee kamiin iyyuu haa ta'u ijoollee kee keessaa baqee habadu mataan isaanii joonjaa kan jiru nagaa haa argatan galatoomi si haa galatu merkoolii keessanii qabaaraa sa'aati nama galataateedha tokkummaa sitti qabaataa jirru kanaan galata fudhaa qeetti gala tokkummaa sitti qabaataa jirru kanaan ilillee fudhaa gala milkaa'ina fudhaa gala nagaa fudhaa gala keessi keessa na fayyu galateeffadhaa si haa galatu maqaan kee ulfaatu maqaa fayyisaa keenya Kiristoos Yesuusiin ameen. Tole obboloota keenya maal jennaa? Ayyaana isaa isaaniif haa baay'isu jennaa. Amma yeroo kana immoo tarii yeroo nuyi faarfannaa dhaggeeffachaa akka ergamaa dubbatamaa ture. Ispoortiidha yeroo nuyi wangeela lallabnutu jira. Fiigicha qabnaa. Kubbaan taphii jira. Jarri kunis qophaa'anii jiru waanta ta'eefi iddoo jiranii amma isaaniif ilaanna waanta ta'eefi nus immoo amilee nu ilaannu amilee tokko kufee tokko ka'uutu hin taane jaalalli akka mul'atu nama kufee kaasuu akka isaan danda'an obbokkeetti akka isaan wal eegan irraa argina malee tarii amantoota naannoo waldaa qabbannaa naannoo waldaa gimbii jirtan taphattoonni carraa ammaa kan isaaniif kennamee jira waanta ta'eefi kan keenyatu gibii galchee jettaniitiif osoo kan biraa dhageessiftu yoo ta'e
haala nuyi qabannee jirru wajjiniin hin adeemu jechaadha. Kanaaf dhimmi isaa dhimma karaa tapha jaalalaa wangeelli akka lallabamu fiigichi jirus karaa kana wangeelli akka lallabamu diraamaa fakkaataa garuu immoo adeemsa wangeelaati. Kun bor lafa qabataa itti fufee hojjetama jennee yaannaa. Sinoodosonni kan biraa waa'ee kanaatiif dorgommii kanatti dhiyaatanii waancaa fudhatanii galanii waldaa isaanii illee ittiin maqaa dhoofsisanii sinoodosii ittiin maqaa dhoofsisanii jiru. Gatii kana ta'eefi jarri kun gaafa dorgommii cimaatti qophaa'anis madda galii argatu. Waldaan ijaaramaa, wangeelli lallabamaa, miilla wangeelaa ta'u, abbaa qabeenyaa ta'utu jira. Karaa baay'ee hojiin hojjetama jechaadha. Kanaaf mul'ata keessan ilaalcha keessan gara kanatti deebistanii hiikkattu malee kan biraa miti. Kanaaf gara sanattinis hin dabarsaa. Tole warri dhimma kanarra hojjettani abbaan tokko gara iddoo kanaatti ol kottaa. Waan hojjetamaa jiru asitti ibsitu yaadachiisa qabna. Yaadachiisa isaanitti fufu yaadachiisa qabna. Wallaggeeffannaa Qua warri fiiddan meel tokko nu obsaa xinnoo warri fiiddan nu obsaa dhaabadhaa. Yaadachiisa qabna. Yaadachiisa heloo dhaabaa wallaggeeffanna. Akkuma silaa beeksisa keessa yaada gabaabaa isinii ibsuu yaale ispoortiin amma jalqabame kuni ji'a hin finne dhaggeeffadhaa. Yeroo gabaabaa gidduutti sagantaan kun kan inni jalqabe. Sagantaa kana karaa boordii hojii dargaggootaa naannoo Gimbiirra jiranii naannoo Gimbiirratti filamanii jiranii karoora waggaa kana keessaa dhiyaatee jiru carraa iddoo kanatti argatanii hojii isaanii ittiin eegaluu jalqaban gaafa ka'uu bal'inaan itti qophaa'uutu hin danda'amne. Kanaaf ariitiidhaan yeroo gabaabaa gidduutti nama argatamee qopheessuudhaafitu waldaa qabbannaa fi Gimbiirraa namootumti muraasii akka funaanamanii kana bifa isaa agarsiisan ta'e malee waldoota hundumaaf waamichi dhiyaatee miti. Waldaa hundumaa keessaa qabna. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan gaafa waa'een kanaa jalqabu albuudaa guddaa waldaa keenya keessa jiru akka jiru argine. Ogeessonni fiigicha fiisisan, ogeessonni kubbaa miillaa taphachiisan, ogeessonni ispoortii adda addaatiin dargaggoota leenjisanii baasuu danda'an bakkeedhaan namni dhufan hin jiranii. Guutummaan isaanii kan isin ilaaltan waldaa keenya keessaatu tola ooltummaadhumaan of kennanii ijoollee kana hin leenjifnaa, hin ga'oomsinaa, Gimbii duwwaa minii, lixa wallaggaa minii, Oromiyaa guutummaa iyyuu akka isaan bakka bu'an goonaa. Waaqayyo nu gargaaraa. Bakka nu bu'anii dhaqanii wangeela lallabuu jedhanii barsiisuu jalqabanii. Amma garuu guutuu isaan agarsiifnu guutuudhaaf yeroo ilaannu daqiiqaan kennameef gabaabduudha. Kana agarsiisuma akka ta'etti hubattanii waldaa keessa warri jirtan galmooftanii amma jalqabee itti fufaa. Kana nu agarsiisu agarsiisa jalqabaati jechuudha. Qabbannaa bira gorraminii, Gimbii bira gorraminii, isa tokko immoo eegeema fudhatee galaminii, isa tokko kufee galaminii, hundi isaanii mo'attoota. Kanaaf akka itti nu hubadhaati akka biyya lafaa akka warra kaanii wacuu nuun barbaadu jechuudha. Hunduma isaaniif hamilee laannu. Itti fufuu waan itti fufu egaa abbaa himuun beekuun. Fiigichaa fi kubbaa taphatu wal duukaa ta'a. Toleegaa jaallatamtootaaf kabajamtoota amantoota Makka Yesuus Gimbii waldaa qabbannaaf naannoo ishee kan jiran taphattooti akkuma beekamu dirree kubbaa miillaa keessatti walitti qabamanii jiru. Mi'al tokko bakka jirtanii amileedhaan isaan simadhaa. Bakka isaan jiranitti galatooma kabajamaa isiniin jecha guyyaa irraa kan nagaa akkuma beekamu karaa hundumaadhaa Waaqayyo nu gargaaree galateeffannaaf simannaa bara haaraa sababeeffachuudhaan yeroo kana ispoortiidhaa fi kallattii adda garaatiin Waaqayyo akka nu eebbisu abdiidhaan eeggachaa
yeroo kana kallattiidhumaan gara qophiiwwan ispoortii addaa garaa akkasumas taphaaf atileetiksiidhaan yerootti wal dorgommiin geggeeffamudha. Ammallee taanaan taphi michoomaa dhiyaatu kun karaa jaalala qaboof keessaan dubbii waaqayyoo walitti lallabuudhaan walitti dubbachuudhaan kan dhiyaatudha wanta ta'eef ammallee amilee keessan jaalala faarfattoota kanaaf atileetota kanaaf qabdan dhiyeessaa isiniin jenna. Eeyyeen akkuma argaa jirtan taphattoonni ba'anii jiru. Kanaaf ammayyuu amileen keessan itti xinnaata. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ani jireenya, ani karaadha, ani dhugaadha, ani jaalala jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaa hundumaadhaa dubbii isaatiin akkuma nutti dubbatu nuti dhaloonni bakka isaa buune lafa kanarratti waa'ee isaa lallabnu jaalalaaf michooma waliif qabnu inni jireenya akka ta'e inni jaalala akka ta'e inni dhugaa akka ta'e waliin jireenyicha keessa jiraachaa isaaf lallabuudhaan isaaf dubbachuudhaan guyyaa irraa kana sababeeffachuudhaan amantoonni Makkana Yesuus sabakaa Gimbii Jorgoodhaa istaadiyeemii magaalaa guddicha Gimbii keessatti yeroo kana yerootti ispoortiidhaan walii wajjiniin geggeessan wanta ta'eef isinis amantoonni keenya jaalala qabdan deeggarsa qabdan karaa hundumaadhaa kallattii addaa garaatiin akka hordoftan sinisiraata gaarii qabaachuudhaan jaalala waaqayyoo keessatti akkasin hordoftan jaalala waaqayyoon isin yaadachiifannaa yeroo gaarii. Yesus ko ya gaddisa ko baguma dhufte mana ko silaayo namaltaati. Eeyyeen akkuma argaa yeroo kana taphattoonni suuraa ka'aa jiru. Qophii isaanii ittuma jiru. Kanaaf suuraa ka'aa waan jiraniif taphi akkuma jirutti itti fufaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Inni karaadha. Inni dhugaadha. Inni jireenya. Inni deebi'ee hin dhufa bara baraan Yesuus Kiristoos jiraataadha. Jireenyi biyya lafaa kanaa hin darba. Inni hin dabarre mootummaan Waaqayyoo bara baraan hafee kan jiraatudha. Warri dhugicha hin beekne kottaa itti amanaa gooftaa jaalalaa kana fudhadhaa jennee guyyaa irraa kana sababeeffachuudhaan kallattii addaa garaatiin qophii keenya hordofaa akkuma jirru kallattiidhaan yerootti tapha qophaa'een atileetii qophaa'een bashannanaa dubbii waaqayyoo kanas wal hubachiifnu wal yaadachiifnudha. Hayaataan ittuma fufaa. Ulfaata baako sedha nagaanko ulfaata diiko sedha nagaanko ulfaata baako sedha nagaanko ulfaata diiko sedha nagaanko ulfaata baako sedha nagaanko ulfaata diiko sedha nagaanko ulfaata baako. Tole taphattoonni keenya kallattiidhumaan iddoo qabachaa jiru. Osoo isaan iddoo qabachaa jiranii yeroo kana dubbii waaqayyoon walitti lallabaa walitti dubbannaa kallattiidhumaan taphii eegalamuuf jedha wanta ta'eef gara qophii addanaa darbuuttis gara qophii meedaa keessaa darbuuttis yerootti gurra keessaniin hayyaataan nu dhaggeeffattan ta'a. Kansaa ol dinni nama dibata ni deeme gattinnacha ati garaa nama jaallannaani karaa situ mijeessa. Tole akkuma amma ta'utti jiru kana wal dorgommiin kubbaa miilaa waldaa qabbannaaf waldaa Makkana Yesuus Gimbii gidduu jiruun fakkeenya wal dorgommii nuti walii wajjin qabnu yookiis kiristiyaanonni qaban akka ta'e fakkeenya dubbii waaqayyootiin dubbii waaqayyoo irraa isinitti dubbadha. Dorgommii kiristiyaanotaa kan jedhu sagalee waaqayyoo kiristiyaanonni taphattoota gatiidhaan bitamanii mootummaa waaqayyoo keessatti hojii waaqayyoo hojjetanidha jechuudha. Kanaaf dubbii waaqayyoo akkana jedha Qorontos isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 20 waaqayyo gatiidhaan isin bitate kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittiin galateeffamu hojjedhaa
gatiin ittiin bitamnes lubbuu ilma waaqayyooti. Dubbiin waaqayyoo wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 akkas jedha. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuuf itti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Dorgommeen kiristaanotaa akka itti dorgomamu adeemsa mataa isaa qaba. Xumurattis gonfoo mo'ichaa argachiisa. Galatooma. Tolega yeroo kana faarfa ispoorteessitoonni keenya kallattiidhumaan iddoo qabatanii jiru. Waldaan amma dorgommii waliin gaggeessaa jiru kuni waldaa Makkana Yesuus Gimbiitii fi akkasuma waldaa Qabbannaatu yeroo kana wal dorgommii walii wajjiniin gaggeessu. Isaanis miseensonni waldaa Qabbannaa keessaa tapha kana irratti hirmaataa jiran tokkoffaa Kennisaa, lammaffaanii obboleessa keenya Gaaddisaa, Dorombos, Abdii, Ayyaanaa, Amaanu'eel, Soolee, Yoonee, Daannoo, Daraaraa fi warroota kanadha. Akkasuma waldaa Qabbannaa irraa illee akkasumas Ashannaa fi Simaaleeny, Galataa, Guutamaa, Guutaa, Maatiyos, Lalisaa, Dagaagaa, Efreem, Abdii, Boonsaa, Dajanee, Ashabbee, Roobaa ta'uu jechuudha. kallattiimaan taphi keenya yeroo kana jalqabee jira. Akka hordoftan qophii gaarii lakkoofsa 10 jalqabee jira. Akka ajaa'ibaatti Kowaasi meedaala baatee jirti. Garee faallaa waldaa Qabbannaa irraa kowaasiin gara alaatti baatee jirti. Taphi isaanii bifa bareedaaf dinqii ta'een akkaataa gaariitti jalqabamee jira. Mee amantoonni bakka jirtan hamilee laadhaa fi altakka hamilee 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 atileetota kanaaf hamilee Taphi michoomaa yeroo kana waldaa Makkana Yesuus Gimbiitii fi waldaa Makkana Yesuus Qabbannaa gidduutti kan gaggeeffamaa jiru tapha gaarii bareedaa ta'edha. Haalumatti fufee jiruun akkaataa gaariidhaan waggaa raabsimannaa bara haaraa sababeeffachuudhaan qaammee tokko guyyaa irraadha. Kana sababeeffachuudhaan qophiin kun bifa gaarii ta'eetiin jalqabamee jira. Gareen mo'atee galuu as keessaati. lakkoofsa 10 Waldaa Makkana Yesuus Qabbannaadha. Haala gaarii ta'een goolii keessaa galeera. akkasumas magariisi waldaa Gimbii akka ta'e kalarin bicaan immoo waldaa Qabbannaa akka ta'e lakkoofsa 10 fudhatee jira. Lakkoofsi lama meedaalaa baaseera. Hamilee gaariidhaan uffata bicaa kan uffatan waldaa warra wangeelaa Makkana Yesuus Qabbannaa akka ta'e uffata magariisa kan uffatan waldaa warra wangeelaa Makkana Yesuus Gimbii akka ta'e abdiin koosii qabateetu jira.
Kowaasiin gara meedaa goolii waldaa qabbannaatti kaate. Meedaan ala taatee jirtu Kowaasiin amilee keessaniin taphattoota jajjaboo tapha michoomaa agarsiisaa jiran waldaa qabbannaatiif waldaa gimbii ijoollee qaxaleef jajjaboo kana goolii gara isaaniitti galuuf kaate jabina guddaadhaan ofirraa qolachuudhaan waldaan qabbannaadhaa jabaatee taphachaa jira. Gareen faallaa lamaan walitti bu'uudhaan akkuma amma ta'utti jiru dubbiin Waaqayyoo akkana jedha. Namni dorgommeetti jiru akka seera isaatiitti yoo dorgome malee gonfoo mo'ichaa hin argatu. Ximotewos 2:2-5 dorgommiin kiristaanota akkaataatti dorgomamuu qaba jedhee tan dhaabe. Dorgommiin kiristaanaa akka dubbii Waaqayyooti yoo ta'u dhaabaate gonfoon argachiisu. Amale Yesuus Sinodosii Gimbii Jorgoo waldaan Gimbiidhaa goolii tokko gashuudhaan hamilee keessa laadhaa fi waldaa makkana Yesuus Gimbiidhaaf Amileen keessan xinnaata. Tapha michoomaa haala dinqii bareedaa ta'een geggeessaa kan jiran waldaa makkana Yesuus Sinodosii Gimbii Jorgoo waldaa Gimbii waldaa qabbannaa waliin ta'uudhaan dorgommii bareedaaf geggeeffamaa kan jirudha. Tole kanaaf akka seera isaatiitti yoo dorgomuu dhaabaate namni gonfoo mo'ichaa hin argatu. Kiristoos Yesuus beenyaa nama hundumaadhaaf baatee hin dhufa. Kunoo inni dhufu sun ani dafee nan dhufa. Adduma addaan gatii nama hundumaa akka hojii isaatiitti kennuuf fidee nan dhufa jedha. Kanaaf nus warri teenya ilaalaa jirru sabni Waaqayyoo dorgommii kiristiyaanummaa qabnu sanatti akka jabaannu amantiitti akka cimnu gonfoo mo'ichaa sanuuf kaa'amee jirus akka fudhannu isiniin jenna. Garee faallaa lakkoofsa 13-7 waliin ta'uudhaan yeroo kana Kowaasiin gara isaaniirraa gara waldaa makkana Yesuus Gimbiitti dhiitamaa jira. Hordoffiin keenya toora gaariidhaan akkuma xiyyeeffate jira. Goolii eegaan keenya waldaa makkana Yesuus Gimbiidhaa cimina isaa agarsiiseeti jira. Waldaan makkana Yesuus qabbannaa jaalalaa qaban agarsiisaa jiru akkasumas taphattoonni kallattii adda garaatiin jiran jaalalli isaan waliif qaban haala dinqii ta'een meedaa kana keessatti gaggeeffamaa mul'achaati jira. Lakkoofsa 8 qabatee jira. Waldaa qabbanna. Jaallatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota ispoortii guyyaa har'aadha. Akkuma beekamu galateeffannaaf simannaa bara haaraa kanaan wal simachuudhaan qaamee guyyaa tokko guyyaa har'aadha kana wal dorgommiin waldaa qabbannaaf waldaa makkana Yesuus Gimbii gidduutti bifa gaarii bareedaa ta'een taphi michoomaa taphatamaati jira. Hamilee keessan taphattoota kanaaf al tokko hamilee keessan dhiyeessaa fi waldaan Gimbii qabatee jira. Qabbannaan deebiseera. lakkoofsi 20 danda'amune achuma dhaabatee gibii keessa busee oole
hamilee keessa waldaa qabbannaatii fi taphattoota waldaa qabbannaa akkasumas waldaa gimbiiti. Kamiif garaa irra maal yoo dhugaa baane jiraachuun keenya si akkasiimiti waaqessuun keenya si akkasiimiti lallabuun keenya si akkasiimiti faarfachuun keenya si akkasiimiti jiraachuuf godhidhaa. Eeyyeen akkasumas fiigicha kan fiiguuf qophaa'aa jiraniif mee amilee keessan amilee warra fiigaa jiraniif warra fiigichaa jiraniif amilee. Heeyyee gaarreftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota keenyaadha. Yeroo kana taphi michoomaadha gareewwan lamaan gidduutti iyyuu bifa cichoominaaf bareedina qabuutiin geggeeffamaatu jira. Hordoftoonni sagantaa kanaadha hundumti keessan gareen kun bifa ho'aa ta'een gara giibiitti waldaan qaba. Taphataan lakkoofsa 4 irra jiru goolii galuuf kaatirraa daangesseetu jira. Gareen lamaanuu bifa ho'aa ta'een kallattii cimina qabuutiin adeemaati jiru. Taphi isaanii baay'ee kan namatti tolu, baay'ee milee gaarii kan namatti horudha. Indandamne gareewwan jajjaboon lamaan kun taphi isaanii bifa gaarii bareedaa ta'e jaalala michoomaa waliin qaban argisiisaati kan jirani. Yeroo kana warra fiigan gidduutti fiigaa waan jiraniif meeshaaniif al tokko amilee keessan atileetiksoota amilee keessan al tokko warra fiiganiif amilee qophiirra wanta jiraniif yeroo kana fiigichi geggeeffamuudhaaf wanta jedhuufi akkuma tapha daawwataa jirru yeroo atileetiksiin itti tufee fiigichi geggeeffamaa jirudha. Akkuma fiigichi geggeeffamaa jiru kana kiristiyaanummaan fiigichadha. Fiigichatti fakkeeffama. Amilee keessan tokko baateera. Dubbiin Waaqayyo akkana jedha. Kiristiyaanummaa keessatti fiigichi maal bakka bu'a? Dubbiin Waaqayyo akkana jedha. Warri wal dorgoman hundinuu yoo fiigan iyyuu kan dura darbee kennaa argatu garuu tokkicha. Akka ta'een beektaniree isinis akkasuma kennaa sana akka argattaniif fiigaa. Namni dorgeedhaaf qophaa'u waan eeggachuu isa barbaachisu hundumaa irraa hin eeggata. Warri wal dorgoman gonfoo baalarraa hojjetamee sacoollagee badu argachuudhaaf kana godhu. Nu garuu isa hin banne argachuudhaaf hin amaanaa jedha. Kanaaf fiigichi keenya badhaadhummaa lafarraa argachuuf osoo hin taane beekamtii argachuuf osoo hin taane fiigichi keenya gonfoo jireenyaa argachuudhaaf. Waldaan makkaneessus qabbannaadha goolitti gashuudhaaf dhamaatii guddaa geggeessaati kan jiru. Waldaan makkaneessus gimbiidhaaf waldaa qabbannaatiif hamilee keessan waldaa qabbannaaf amilee qabbannaaf amilee jabo
waldaan qabbannaaf waldaan Makana Yesuus gimbiidha. Tapha morkataa goolii tokko gashuudhaan iskoorii tokko kan qabu tapha ajaa'ibaa geggeessaa jiru. Al tokko bakka jirtanii lamaan isaaniitiif hamilee dhageessisaa. Hamilee keessan bifa bareedaaf dinqii ta'een geggeeffamaati kan jirudha. Waldaan qabbannaadhaa jaggamachuuf kan ture waldaan Makana Yesuus gimbiidha. Ofirraa qolachuudhaan kuwaasii meedaa keessaa goolii keessaa baaseera. Tapha isaan geggeeffaa jiran tapha dinqii bareedaa. lakkoofsa 10 waldaa gimbiirraa lakkoofsi 7 qabatee jira. Gareewwan lamaan iyyuu bifa gaarii bareedaa ta'een dorgommii isaanii bifa cichoomina qabuun geggeessaatti kan jiranii. Bifa namatti toluun adii gaggeeffamaa jira ammallee waldaan qabbannaa qabatee jira. Waldaan qabbannaa qabatee jira. Waldaan qabbannaadhaa jabaachaatti kan jiru cimina gaarii agarsiisaadha. Bifa ajaa'ibaati. Waldaan gimbiidha. Bifa ajaa'ibaati. Hordoftoota qophiiwwan kanaadha. Qophiin keenya bifa gaarii bareedaa ta'een itti fufeeti jira. Waggaa simannaa bara haaraa sababeeffachuudhaan Qaammee 1 bara 2017 ji'a 13ffaa yeroo kana qophiin keenya bifa gaarii ta'een karaa lama geggeeffamaatti kan jiru. Bifa tapha kubbaa miillaatii fi atileetiksiidhaan yookaan fiigichaan kan geggeeffamaatti jirudha. Hordoffiin keenya haaluma itti fufeetti jira. lakkoofsi 17 Dhiigaanna boojee gatiidhaanii abiddi nan danda'u ooleeraan salphaatti nan finne lubbuu aarsee Yesuus dubeenya kolarraa baase. Dhiigaanna boojee gatiidhaanii abiddi nan danda'u ooleeraanii abaarsi nan danda'u ooleeraanii beekamsi nan danda'u ooleeraanii salphina nan danda'u ooleeraanii dukkanni nan danda'u ooleeraanii 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 Tolee hordoftoota jaalatamtoota amantoota waldaa Makana Yesuus sabataa gimbii jorgoof naannoo isheetti kan argamtan yeroo kana qophii ispoortiidha. Gareewwan faallaa waldaa qabbannaatiif waldaa Makana Yesuus gimbii gidduutti kan geggeeffamaatti kan jiru. Taphi kunis jaalalaaf tokkummaa waldootiin amantoota Makana Yesuus sabataa gimbii jorgoof naannoo ishee akkasumas magaalaa gimbii keessatti kan argaman waliin guyyaa har'aadhaa simannaa galateeffannaa bara haaraadhaa waliin sababeeffachuudhaan qophiin kun kan qophaa'e bifatti fufee kan jiru kanaanidha. Hordoftoonni keenya amma dhumaatti akkumatti fufatti jira. Yeroo kana fiigicha yeroo kana fiigicha meetira 200 gareewwan lamaan kan geggeeffamaa jirudha. Hamilee keessan atileetota fiigicha geggeessaa jiraniif al takka hamilee keessan warra fiigaa jiraniif fiigicha meetira 200 geggeeffamaa kan jiru.
deemsee jirma narra tuule boolla du'aa ciisee Galfalla waldaa lamaaniyyuu irratti walirratti dubbii waaqayyo akkana jedha wangeela Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 24 akkas jedha Yesuus garuu hunduma isaaniitiin balbala sadiphaadhaan ol galuudhaaf wal dorgomaa isinitti himoo namoonni baay'een kanaan ol galuudhaaf karaa barbaadu garuu hin danda'an jedha kanaaf wal dorgommiin kiristaanotaa amma lafarratti kan nuti dorgomuu qabnu balbala sadiphaadhaan ol galuudhaaf wal dorgomuutu nurra jiraata karaan gara bariisaatti geessu boochoodha karri isaas bal'aadha karaan gara ibidda bara baraatti geessu karri isaa bal'aadha innis akka fedha foonitti deddeebi'uudha karaan gara jireenyaatti geessu dhiphaadha dhiphina qaba gooftaan Yesuus karaa kanaan ol galuudhaaf wal dorgomaa nuun jedheera galatooma Tole gaaffiisanii akkuma tuffatti jira gareen lamaan bifa gaarii ta'een qaba isaanii tuufaatti kan jirani akkasumas fiigichi haala gaarii ta'een gaggeeffamaatti kan jiru Qophiin kun bifa gaarii ta'een gaggeeffamaadha kan jiru gareen lamaaniyyuu bifa jaalala gaarii mul'isuun adeemsa isaanii qaba isaanii gaggeeffachaati jiru Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa warri isatti amanan mootummaa Waaqayyoo argatu kan isatti hin amanne garuu bara baraa hin qabu jedhamee caafamee akkuma jiru Yesuus hin dhufa yeroo dhiyoottis deebi'ee hin dhufa jireenyicha fudhadhaa gooftaa Yesuus Kiristoositti amanaa atileetota baddo kaamilee keessan atileetota Tole garee lamaan gidduutti taphamichoomaa bifa gaarii ta'een akkuma tuffatti jira yeroo kana hawaasiin gara goolii magaalaa Gimbii waldaa Makaneessu Gimbiitti dhiifamaati kan jirtu akkasumas bifa nama hawwatuun bifa jaalala mul'isuun amma wixabii keenyatti hubaa jira. Goolii eegaran waldaa Makaneessu Gimbiidha qabu agarsiiseeti jira bifa jalaa ta'een kan gaggeeffamaati jira. Hordoftoota qophii kanaas akkasumas amantoota waldaa Makaneessu Sabaqaa Gimbii Jorgoo magaalaa Gimbii keessatti kan argamtan yeroo kana taphii michoomaa gareewwan faallaa lamaan jechuun waldaa Makaneessu Sabaqaa Gimbii Jorgoo waldaa Qabbannaaf waldaa Gimbii gidduutti taphii bifa gaarii ta'een haala gaarii ta'een jaalala michooma gaarii agarsiisu gaggeeffamaatti kan jiru waldaan Qabbannaa qabatee jira. Waldaa Qabbannaa goolii lama galchuudhaan yeroo kana sadarkaa tokkoffaa qabatee kan jiru waldaa Makaneessus waldaa Qabbannaa
Waldaa qabbannaatiif haamilee keessan yeroo kana geggeeffamaa kan jiru waldaa qabbannaa yeroo kana goolii 2 gashuudhaan iskoorii 1 faa qabateeti kan jiru haamilee keessan dhiyeessaa fi haamilee waldaa qabbannaa eeyyeen baay'ee nama hawwata baay'ee miidhaga baay'ee bareeda eenyu laata tole taphattoonni garee lamaan iyyuu hordoftoonnis akkasuma taphni kun goolabamuudhaaf daqiiqaan 10 qofti kan hafedha daqiiqaa kana keessatti gareen lamaan kun tapha isaanii bifa gaarii dinqiiteen geggeessaatti kan jiran daqiiqaa 10 kan hafedha kana gidduutti gareen mo'atee badhaasa fudhatee galu waldaa Makkana Yesuus Gimbiif qabbannaa gidduutti geggeeffamaatti kan jiru haala gaarii ta'een Makkana Yesuus qabbannaan dursee waan jiruuf Tole dubbii Waaqayyo akka kana jedha inni dhufu sun kunoo ani dafee nan dhufa gatii isaanii adduma addaan akka hojii isaatitti namaaf kennu fidee nan dhufa ani alfadha omeegaadha isa duraati isa booddeeti isa jalqabaati isa dhumaati mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 12 hanga 13 gatiin dadhabbii qajeelotaa jireenya bu'aa warra jallootaa immoo du'a egaa kottaa dubbii Waaqayyootiin qorree of ilaallu sababni isaa namni akka ofii isaatii ilaalutti karaan isaa hundinuu qajeelaa isatti fakkaata Waaqayyo garuu hafuuraan ittiin geggeeffamu salammii jala fakkeenya boqonnaa 16 lakkoofsa 2 guyyaan araaraa har'a gara Waaqayyootti adeebinu. Tolega yeroo kana gareewwan lamaan gidduutti kan geggeeffamaa jiru daqiiqaa muraasaaf kana gidduutti eenyu abbaan badhaasaa ta'ee waliin ilaalla sabakaa Gimbii Soodosii Gimbii gidduutti kan geggeeffamudha garee waldaa Makkana Yesuus qabbannaaf waldaa Makkana Yesuus Gimbii gidduutti taphi bifa michoomaa bifa gaarii ta'een kan geggeeffamaatti kan jirudha taphattoonnis daqiiqaa hafe kana gidduutti tapha michoomaa keessan bifa dinqiidhaan akka itti fuftan isinirraatis mul'ataa jira wanta ta'eef daqiiqaan 4 kana fedha Tole dubbiin Waaqayyo akka kana jedha lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 7 hanga 8 wallaansoo gaarii sanas dhaabadhee qabeera dorgommii koos raawwadheera amantiis eegeera kana achis gonfoon qajeelummaadhaaf kaa'amee jira jedha kanaaf wallaansoo amantii keessatti cimtanii akka dhaabattan akkuma dorgommii kana ilaalaa jirtan haamilee keessan garuuwwan kanaaf wallaansoo amantii keessatti cimtanii akka dhaabattan gonfoo akka fudhattan jireenya bara baraaf akka qophooftan masiicha isa deebi'ee dhufu Yesuusin simachuuf uffata keessan jireenya keessan akka qopheessitan isiniin jenna haamilee keessan nageessisaa isiniin jenna meetira 400 atileetota fiigaa jiraniif takka haamilee keessan meetira 400 namoota kana gidduutti atileetii fiigicha 400 geggeeffamaatti kan jiru haamilee Tolega fiigichi bifa gaarii ta'een xumuramaatti kan jiru
taphi michoomaa waldaa Makkana Yesuus Gimbiif waldaa Qabbannaa gidduutti geggeeffamaa jiru daqiiqaanumaarra yerootti ga'eetti jira. Daqiiqaan 3 kana fuudhaa kana gidduutti bifa gaarii ta'een taphi michoomaa geggeeffamaatti kan jiru sadarkaadhumaarra ga'eera. Bishaan baasu dhagaa yoo si malee waldaan Qabbannaa gaa bifa dinqeef bareedaa ta'een jabina isaa agarsiisaatti kan jiru akkasumas waldaan Makkana Yesuus Gimbiidhaa haala gaarii ta'een tapha kana bifa jaalala gaarii qabuun of keessaa lallaba gaarii qabuun gaggeessaatti kan jirani haaluma gaarii ta'een tapha isaanii kan itti dhufee jirudha. Waldaan Makkana Yesuus Gimbiidhaa goolii gashuudhaaf sa'aatii guddaa godhaniiru. Waldaan Qabbannaadhaa hin danda'amne jechaatti kan jirani garee walleewwan lamaan gidduutti iyyuu falmii guddaan kan geggeeffamaatti kan jirudha. Daqiiqaan xumurameera. Yeroo kana garee waldaa Qabbannaatiif hamilee keessan walitti buusa. Waldaan Qabbannaadhaa tuqaa guddaa kan argate akkasumas tapha dinqii taphachuudhaan kan agarsiisan waldaa Makkana Yesuus Gimbiitiif hamilee keessan al tokko agarsiisa. Dubbii Waaqayyoo akkana jedha. Tapha michoomaa agarsiisaniiru. Ati dubbii koo obsaan danda'u sirraa barbaadu waan eegdeef anis immoo yeroo qorumsi guutummaa biyya lafaa irratti namoota lafarra jiraatan hundumaa qoruudhaaf dhufutti isa jala akka baatuuf sin eegaa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 10 Yesuus in dhufaa haa qophoofnu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Walumaa gala Waaqayyoon galateeffadhaa. Amma kadhataan xumurraa yaadachiisi cimaa nuyi qabnu faarfattoonni gaa'onii uffannee dhufnee akkaataadhuma ganama dhufneetti waldoonni sirnaatu'aan faarfachaa faarfannaa galata qabu faarfachaa Waaqayyoof galata galchaa galuu danda'ama. Dhuunfaatti tun ta'in warra faarfannaadhaan nu dura bu'anii akka silaatti nu faarfachiisan duukaa faarfachaa deemna. Kophaa gortanii faarfannaan kophaatti uumamuun hin danda'amu. Akkaataa waldaa keessaa dhuftanitti waldaatti deebi'uudha jechuudha. Gaa'onii achitti as rakkabdu taarikuuttan deebisaa kadhannee eebbaan xumurra. Tole kadhannaa gooftaa kadhannee gallaa dhaabaddaa idduma jirtan. Idduma jirtan dhaabbaddaa. Tole wal dhaggeeffanna kadhannaa gooftaa kadhannee gallaa garuu namoonni itti fuftanii ilaaluu dandeessan immoo hin dandeessu as taphi jira. Taphi jaalalaa jedhama. Kanaaf itti fufaa walakkaadha amma boqonnaadha. Waaqayyoon galateeffannee abbaa keenyaa gooftaa keenyaa waaqayyoo keenyaa baay'ee baay'ifnee guddifnee si galateeffannaa jaalala kee gaarummaa kee tola kee hundumaaf ganamarraatii jalqabdee amma sa'aatii kanaatti immoo dubbii babbareedaa hojii babbareedaa akkasii